bosonota bosonni immoo mana dhiiraati. Sana dhaabuu isaanii anuunan jajjabeessaa anuuniin dhaaba waliin bosonodha. Gaafa rakkoo shanna waammattee rakkoo baanaan na irraanfattee maal jechuudha? Sun jaalala kaa. Sun jaalala kaa. Kawwee nutti qabanii maal qallanne? Dafqaa sirraa nu nambeeka. Hai maatii keet nagaa keessanis ni jedha kuni YouTube keet daanii jedhama. YouTube kana subscribe like share gochuun nu deeggara. YouTube haaraa bareeda ittiin bohaarra ittiin bashannanna jedhanii akkasumas immoo YouTube kana irratti har'a kan siif qabadhe challenge YouTube irratti kadheera garuu akkasuma jalqaba isaaf jecha malee kana miti hojiin jechuu barbaade prank garaa qabadhe jira challenge adda addaa jira afgaafi wantoota garaa qabadhe jira kanaaf iyyuu subscribe like share gochuun nu deeggaraan siniin jedha gamanumaan immoo yadas qeeqas yoo qabaattan komentiin banaadha nurratti nu deeggarus nu qeequs yoo barbaadan nu deeggarus dandeessu nu jajjabeessus dandeessu jedha kanaaf gara viidiyoo qabannetti sin dabarsa gamanuma bollarra bollallayyaarra hallayyaa bollarra bolla hallayyaarra hallayyaa bollarra bolla hallayyaarra hallayyaa borra sunqoo jette maaramoo gaafa rakkoo shanna waammattee rakkoo baanaan na irraanfattee maal jechuudha? Sun jaalala kaa. Sun jaalala kaa. Ajaa'iba gootu. Dhalaa fi durbummaa yoo jenne dhiiraaf maal jenna? Dhalaadhaaf durummaa dhiiraaf. Dhalaadhaaf durbummaa yoo jenne dhiiraaf maal jenna? maal jettu sun dhalaadhaaf durbummaa yoo jenne dhiiraaf maal jenna? maal jettu sun isti comment godhaa kami Dhalaadhaaf durummaa dhiiraaf. Dhalaadhaaf durbummaa yoo jenna? Dhiiraaf dhiiressa. Dhiiressa. really dhiiressa Mee kana irratti mootummaan maal jedhama ittiin dhaga'amu yeroo qote bulaa buqqaasee baadiyyaatti gasee warri kaan immoo waan barbaadan hojjetanii dhufanii itti galan maal isiniin jedhame mootummaan immoo? Obboleessa koo mootummaa waan jedhamu yoo nuun argine hin beeknu. Nuun dhagaa raadiyoo isa mootummaa jedhu raadiyoo keenyatti galchine dhaggeeffanna malee isa qofa beennaa mootummaa nuu beeknu dhagaa raadiyootti beenna malee. Akkam dhagaa raadiyoochi immoo? Isheen gatiin qabduun siin jedha dhagattiin ishee duraa taasee wayya malee isheen kun immoo albaati daftee albaati isheen mootummaa dhamtu dhagattii isheen kun. Nama gaddisiisa baay'een gaddee dhagattiin isheen albaati. Biqiltuu dhaabuun rakkoo hin qabu. Biqiltuu yeroo dhaaban bosonota bosonni immoo mana dhiiraati. Sana dhaabuu isaanii anuunan jajjabeessaa anuuniin dhaaba waliin bosona dhaabuu yoo ta'e maaliif bosonni mana dhiiraati. Kanaafuu garuu immoo jijjiiramni jechi jedhu jijjiiramni olii gad deddeemanii dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan miti. Fakkeenyaaf amma yeroo jijjiiramaa jenna nuti misoomaa jedhu. Misooma waan xiqqoo tokko dalaganii waan guddaa tokko balleessu. Eenyuuf misoomsu asiinoo namni du'aa jiraati asiinoo namni dhumaa jiraati. Asitti piroojeektii bishaanii tokko har'a eebbisu asii immoo nama bishaan dhugu sana ajjeesu. Kun misooma hin jedhamu bara. Akkamittiin misooma jenna? akkamiin misooma jennare baay'een keenya kan jaallan achee suuraa ajaa'iba godhee kaaseera suuraa tokkoffaa itti fa'a baay'ee mucaa kana warri subscribe goonee subscribe godhaachuudhaan kiyyaallee subscribe godhaa YouTube irrattis qabaa TikTok kana irra wanni hojjeta dandeettii addaa qaba suuraa irratti hordofaan. Nama masak kadang kebab, saya bicara dia ada kaki, kongkap. no so Vinci Aku makanan ni kau sejarah kesemajaran, anu kamu dan detail dah kau, sama. Bishaan harkatti naqee waansa akkamidha bishaan harkatti naqeetu gocha moo akkamidha naan galle naaf
Warra isiniif galee mee komentii godhaa. The mother that murdered my mother. Mother and mother. Natti fakkaata. Dee sodaadhe egaa. Achi booddee dhufaniinaan nama torba tokkos dhaabbata. Ol kaa'aa nuun jedha. Ol kaa'an eebbaa wajjin. Hin jettuun ree. Numarree ragaa wanti sun hundumtu. Akkasumatti nurra qabaniit meenuu qalladaameedha. Qawwee nutti qabanii maal qallanne? Daafkaa asirraa nu naan beeka. So yeroo isaa yerootti qalladan miti jechuudha fedheefi bulisa koo fedhoo baga gammaddee wanti nuti tokkotti isinii dabaluuf immoo dur yeroo mana barumsaa baranna turre milkeessaa nagumaa mucaa wajjin diraamaa hojjennu as jira. Mana barumsaati maangoo tokko yoo kuttan birrii lama adabamtu yoo waan akkasiis hin mudateera ta'e yoo muka maangochaa jala dhaabbattan immoo birrii tokko adabamtu yoo gara maangochaa laaltan hamsaa qaba adabamtu rakkisaadha baay'ee yoo waa'ee maangoo yaaddan immoo sumunii sikkattamu jechuudha. Achi booddee mucaa daayirektaraa tokko jira daayirektara mana barumsaa nama akka siltaana qabu immoo hin adabamu miti achi booddee isaa wajjin dhanneetu maangoo yaabbanne. Maangoo yaabbatanii bakkiin kutattaka eebsi dubbata eenyu dhasti. Anna dubartoota. Sumaa godhan sun kwa tagaaba keenya dooleessanii qoreetti naqan. Jechuun dheeraa sun dooleessaniiti muranii gaafa heerumni sii gahe gurbaaruu galchan ka. Gaafa keenya ammoo nu muraniiti nu dooleessanii qoree agamsaa lama nun naqan. Wabillahi ilkarim gaafas duuba. Viidiyoodha qabannee kana fakkaataa viidiyoo baay'ee itti gammadanitti bohaartan jedhee yaada. Kanaafiyyuu viidiyoo kiyya laayik godha. Achumanis immoo komentii godha. Wanti sirreeffamu baay'ee jiraachuutii ni mala. Komentii na godhan jajjabeessaa akkasumas immoo sabskiraayib gootan abdiin qaba. Hiriyoota keessanillee sheer godha. Akkuma isinitti yuutuub chaanaliin banaa wanta baay'ee isinii qabadhe wal bohaarsinaa ittiin bashannanaa isarrattis immoo barnoota gahaa akka argattan nan beekaa. Yuutuubii taanaa dhufu jechuudha. Yuutuubii taanaa viidiyoo kanuma sirreessaa jenna. Kanaafiyyuu maaltu naaf jedhee an keessan tafe laayik sabskiraayib sheer